Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota badhaas mobile TV jirtu akkasumatti nagaa inni keenya yookaan nageenyi keenya kan jaalalaa kan kabajaa akkasumatti salaamtan teenyaas tan jaalalaa tan kabajaa tan onneerraa isiniif qabnu idduma isin jettanitti jettee laal qabbanoituun tan yoo isin raawwate isin miine isin birhaa buutuun isin jaa akkasumatti ergaa salamtaa teenya isirratti bisooanneen booda warreen amantaa biraatiif illee ashamaa harka fuunee jecha arraasa yookaan barnoota addaa qabadde isiniif dhufee jira. Barnoonni kun maali jettanii yaaddoo isin ta'inii isin jechuudha. Maali kan jettaniif barnoota addaati. Paatarnii keessa yoo namni kan mokkoru taate yookaan paatarnii yookaan koodii jawwaala keessanii kan mokkoruu taate paaspoortiis waan fedhan yoo taate nama mokkore osoo isin nama isin hin gaafanne kan salphatti isiniif himu jechuun suuraa isaa hanguma inni mokkorsaniif jecha irraa qarrase yookaan suuraa irraa qabee kan isiniif himu appilikeeshinii addaa qabadde isiniif dhufe. Appilikeeshinii kanaan wal baruun duratti YouTube channel kanaaf namni haaraa taatan YouTube channel badhaas mobile TV subscribe godhuudhaan na jajjabeessa akkasumatti like tuquu hin dagatinaa viidiyoo kana jalqabarratti likeedhaan eegala appilikeeshinii kanaan waliin isin barsiisaa hamma xumura sagantaa keenya yookaan barnoota keenyaatti nu faana turaan afeerraa teenya. Appilikeeshinii kana eessaa gabbuufannaa kan jettaniif appilikeeshinii kana bakka irraa gabbuufattanii fi akka jettanii itti maqaa isaa anaatu isiniif himaa iddoo itti rakkatena isin deebisanii isin jooqiyya. Kanaaf hamma xumuraatti nu faana tura. Intro gabaabduu kana booda walitti jaana. Kuno appilikeeshinii kun isa kanaa jechuudha. Appilikeeshinii kun isa kanaa jechuudha. Isaanan xiyya isiniif itti qabe. Isaanan geengoo itti godhee xiyya isiniif itti qabe jechuudha. Geengoo bifa magariisaan kuno xiyyaan isiniif itti qabaa asumaan ol erga. Xiyyaalleen biicaadha. Isinuma mul'atu jeetu malee akkuma jiru asirratti kuno ni agartan qubee WTMP kana jechuun maqaan isaalleen yeroo gabaabaa keessatti yookaan yeroo murtaa'aa keessatti bilbila keessan iddoo feetan kan kaayyatan yeroo deebitan paaspoortii ta'ee akkasumatti koodii akkasumatti waan feetan kan bilbilaan cufatan kan jiru hundaa'uu kan namni isin dura itti mokkore abbaa kanaatti mokkore eenyu bilbila kiyya tokko osoo nama tokkoon walitti mufanneen duratti appilikeeshina kana qabaannaanatti abbaa taate osoo inni mormaa takkaan maratti kan beekuu dandeessu taa'echu appilikeeshina kana gabbuufachuun nama hundarratti dirqamaa. Appilikeeshina kana bilbila irraa hin qabdu taanaan rakkoo keessa galtee yookaan nama walitti buutee siin jechuudha. Kanaaf appilikeeshina kana gabbuufannaan waan hedduu irraa barattaa akkasumatti suuraa hanguma inni paatarnii yookaan koodii jawwaala keessatti yookaan itti yaaluuf yookaan itti shaakaluuf tuttuqeetti suuraa irraa qarsaa jechuudha. Kanaaf appilikeeshina kana mee suuraa inni kaasuu isaan jala dheenee ilaallaa kan jettaniif akkamatti gachuqaasa. Yeroo akka gachuqaastan as amma waan hin gabbuufadhee jiruuf asirratti fakkeenyaaf iddoon isa irraa gabbuufatanis kunoo as jalamee pilaastoora gala deemnee waliin haa ilaallu. Obsaan eegadaan yoon pilaastoora deemnee waliin haa ilaallu. Kunoo akkuma beekamu pilaastoora gala dhufeetiin jira jechuudha. Pilaastoora gala ergaan dhufeen booda kunoo akkuma beekamu gama pilaastooraa dhufeetiin jira jechuudha. Pilaastoora gala ergaan dhufeen booda maqaa isa kanaa yookaan maqaa inni kun ittiin beekamu irratti barreessee isin agarsiisu. Asirra dhufeen akkuma gamasitti argaa jirtan akkuma achi gamasitti argaa jirtan akkuma argaa jirtan itti barreesseetiin jira jechuudha. Awwaaniin gabbuufadhee jiruuf kunoo yeroo kana jettan itti barreessitan gubbaarratti isiniif fida jechuudha. Akkana itti barreessillee yookaan itti yaaddayina isin jechuudha. Mee asiin dhuftanii kunoo xiyyaa bakka itti qabeeraa qubee waa taafi MP qubee paa jechuudha. Xumurarratti akkana gootanii oguu barreessitan gubbaarra kan jiru kana jechuudha. Inni oriijinaalli isaa akkasumatti kan yookaan isiniif hojjetu inni kun kan kijibaa jechuudha. Tokkicha isa gubbaarra jiru kana gabbuufadhee waan hin jiruuf keessa galee isin agarsiisu. Keessa gasseena. Isin yeroo kana keessa sentan install iddoo jiru kana isiniif fida jechuudha. Iddoo install jiru bakka kanatti isiniif fida. Garuu waan buufadhee jiruuf open godheetumaan seenaa jechuudha. Openii waan itti jiruuf open godheetiin seenaa. Open yeroo godhee seenaa kan naaf fida. Iddoo kana dagachuun qabdan ammallee. Iddoo asirra jiru kana dagachuun qabdan. Iddoo kana tuytanii open godhuu qabdan ayyama kan nuufi akka namni yeroo tuqe suuraa qarsu. Dhufeen achi tuqame.
Uno ayyama kanneen fiitiin jira jechuudha. Yeroo namni bilbila kiyyaatti makore akka osoo nama sanitti hin dubbanne eenyu bilbila kiyya tuqe yookaan moobaayila kiyya jawwaala kiyya tuqe osoo hin jennetti moobaayila kiyya abbaa kanaa tuqee nagarsiiseeti jira jechuudha. Kanaaf barnoonni har'a qabadde isiniif daadde barnoota isa kanaa barnoota kana akka itti gammaddan yookaan akka irraa waa hubattan waa barattan abdiin qaba. Akkasumatti YouTube channel kana subscribe godhuudhaan jajjabeessaa hamma barnoota dhufuun walitti dachaanutti barnoota aadaa fi barnoota seenaa barnoota hortee Oromoorraa hamma beenurraa isin barsiisaa waan jirruuf kan guutuu kan as jala argattan kutaadhaan kan barsiisu jirullee ni jira hamma barnoota dhufuu walitti dachaanutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.